Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaya fayyaada Oromoo uummata Oromoo hawaasa Oromoo jirtanii nagaya qabdu fayyaada jirtu isiniin jenna. Akkam haalli ramadaanni hoo maal fakkaata barri maal fakkaata akkam jirtu nagaya qabdu fayyaada baga jiraatte irree baga itti geessan warra gartee amata guutuu amata akkanumatti deebus rabbiin waa godhu. Baga jiraatanii akkam jirtu nagaya. Obboleeyyan koo waan tokko namni yeroo takka waan hedduus waa dubbachuu waa wal gaafachuu waan tokkollee hedduu gartee wal gaggaafachaa yoo dubbataa mari'achaa haasawaa tokkos waliif ibsaa yookaan deemu ta'ee hedduu bareeda jee yaada. Obboleeyyan rakkoolee amma jirtu yeroo amma jirru kana keessatti hawaasa keenyaa fi ummata keenya keessatti rakkoolee adda addaatiitu deemaatii jira. Rakkooleen kun wal qabatee yeroo dheertuudhaaf akkanumatti rakkooleen kun ummata keenya kanarratti deemaa ture. Kanaaf ummanni Oromoodha har'allee borus rakkooleen hawaasa kanaa maali rakkooleen kun hundeen rakkoon tanaa eessa jirti? Rakkooleen kun eessarraa deema? Jireenyi qaalahuudhaan ummanni keenya qabeenyi isaanii hojiitti jijjiiramuu dadhabee ummanni keenya rakkoolee gartee adda addaatiin saaxilamee kan baratu barnoonni isaa gartee dadhabachaa jira. Barnoota waan baratu hin dhabee ijoolleen namni gartee karatti kufaa jira. Obboleeyyan koo kanarratti yaa ilmaan Oromoodha rakkoon nuti asirratti qabnu kun rakkoon kun eessarraa dhufee eessa deemaa garam deemaa addaan wallaallee jirra. Kanaaf obboleeyyan mee namoonni hundinuu waan kanarratti mariilee fi yaaddan kanarratti wal mari'adhaa marii kana godhaa irratti mari'adhaa irratti hojjedhaa. Kanaaf garuu rakkoon guddoon ni dhufti rakkoo guddoota kan argaa jiraasi mee viidiyoon kun ni dheerata irra deebi'ee gartuu kan birootiis waraabuun oolu. Inshallah yeroo birootiif viidiyoo bareedduu akkasii qabadhee dhufa. Nagaan naa tura nagaan naa jiraadha.